Hidhi haaromsaa kun keessumaayyuu wanti isa adda godhu uummata Itoophiyaa tokko taasise jechuudha. Akka biyyaatti akka godina keenyaatti baay'een itti gammadee kun galma ga'uunsaa qabsoodhaan dhufee lubbuu baay'eetu itti wareegame, dhiiga baay'eetu itti dhangala'e, lafee baay'eetu itti cabee, himannaa baay'eetu nurratti geggeeffamaa ture, duula baay'eetu biyyoota keessaaf biyyoota alaa ollaa keenya ta'aniin nutti duulamaa ture. Duula kana damdamannee rakkoo kana damdamannee hidha haaromsaa kana galmaan gaannee har'a akka biyyaatti akka waliigalaatti gammachuu keenya ibsachaa jirra. Ani gammachuu guddaan qabachuudha. Uummatni keenya Itoophiyaa aduwaa tokko farratti injifannoo olaanaa galmeessu ture. Ammas kunis injifannoodha waan ta'eef injifannootti galmeessuudhaaf hawaasni keenya tokkummaadhaan ka'ee akkuma amma gammachuu isa gara fuulduraattis kana caalaa injifannoo guddaa galmeessuu dandeenya. Tokkummaa Itoophiyaa kan mul'isuudha. Injifannoo uummanni gurraachi qabu kan mul'isuudha. Injifannoon uummata gurraachaa lola aduwaa irratti ka argisiise har'allee ka dabale injifannoo uummata Itoophiyaati. Itoophiyaa guutuu gammachiise jechuudha. Abbaa ilma Itoophiyaa ta'uu kan ragaa muummichi ministeeraa hojjeteetiin agarsiise har'a gammachuu dachaa qabna, gammachuu guddoo. Gammachuu guddaan nutti dhagahame. Diinonni keenyas naannoo irra jiran haa gubatan jenneeti jechaadha. Naannoo adda addaatti deeggarsa Dr. Abiy Ahmed irratti hundoofnee deeggarsa hidha Abbayaa kana amma dandeenyeen qaama dandeenyeen bira dhaabbataa jirra. Ammas taanaan gara fuulduraattis hiriira kana deeggarree tokkummaadhaan qabsoo keenya fuulduratti hiriirsuu qabna jechaadha. Xumuramuu hidha guddichaa laga Abbayyaa fi gammachuu nutti dhagahame ibsa. Waan irra gamtaadhaan milkeessine kana sabaaf sablammootii biyya keenya biyya Itoophiyaa wal ta'uudhaan harka wal qabannee wantoota hafanii waliin xumuruudhaa fi gara fuulduraatti cimnee kan itti fufnu ta'uu qabaan jedha akka kooti. Oromoo hin danda'u jedhame tokkoomee yoo jedhe Itoophiyaa yoo tokkoon Oromoo yoo tokkoomee jedhe ammas piroojeektii guddaa hammanaa olii kan diina mataa gadi qabachiisuu danda'u irra dhaabbatee xumursisuu hin danda'a. Piroojeektota keessaa yoo fudhanne kaamma abdiidhaan eeggachaa jiru ulaa galaanaa. Bifa kanaan yoo qindaa'e yoo birmate yoo wal bira dhaabbate ammas nageenyummaa isaatiisin qabeenyaanis oomishtummaanis piroojeektiiwwan gurguddaa kana fakkaatan kanneen akka ulaa galaanaa abdiidhaan kan eeggachaa jirrus ammas hin xumuraa kan jedhu abdii guutuun qaba. Kechalat godida yoo nyaachuuf fedha kilooti margaan.